Ashamaar kafuun akka mooltan kabajamtoota hordoftoota caffee miidiyaa oduu guyyaa har'aa isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaannee jirra. Hanga xumura oduu keenyatti nu faana turan affeerraa keenya. Daandiin qilleensa Koongoo kan Itoophiyaan ga'ee 49 keessaa qabdu hojii eegale. Daandiin qilleensa Itoophiyaa Dimokiraatawaa Rippaabilika Koongoo waliin ta'uudhaan tajaajila daandii qilleensa biyyaalessaa Dimokiraatawaa Rippaabilika Koongoo ifatti eegalchiise. Daandiin qilleensa Itoophiyaa daandii qilleensa Koongoo amma eegale kana keessaa ga'ee 49 kan qabu yoo ta'u, mootummaan Koongoo ammoo ga'ee 51 akka qabaatu ibsa daandiin qilleensa Itoophiyaa toora miidiyaa hawaasaa dhaabbatichaa irratti maxxanseen ibseera. Pireezidaantiin Dimokiraatawaa Rippaabilika Koongoo Feeliksi Antoine Tshisekedi daandiin qilleensa biyyaalessaa haaraan moggaasni Air Koongoo jedhamu kennameef kun buufata daandii qilleensa idil-addunyaa DGL jedhamutti argamuun eebbisuun eegalchiisan. Air Koongoon xiyyaarota Booyingii 737 fayyadamuun balaliiwwan biyya keessaa buufataalee xiyyaaraa 7tti balali'uun tajaajila eegaleera. Kiraa xiyyaaraa deeggarsa teeknikaa bal'aa fi waliigalteewwan teeknikaa ijoo michoota lamaan gidduutti mallattaa'uunis ibsame. Haala waliigaltichaatiin daandiin qilleensa Itoophiyaas lammiilee Koongoo balaliisummaa, hojjettoota xiyyaaraa, hojjettoota gurgurtaa fi tajaajila akkasumas teeknishaanota ta'an ni leenjisa. Hojii gaggeessan daandii qilleensa Itoophiyaa Injiinar Masfin Xaasoo Damee Indaastirii Aaviyeeshinii Dimokiraatawaa Rippaabilika Koongootiin seena qabeessa ta'edha jechuun sirnicha irratti dubbachuu isaanii ibsichaan eerame. Waliigalteen kunis geejjiba giddugala Afrikaa keessaa akka guddisu dabaluun ibsameera. Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessatti bidiruun garmalee imaltoota baay'ee fe'atte garagaruun yoo xiqqaate namoonni 25 du'uun gabaafame. Bidiruun akka malee namaan guutame laga Koongoo waaltaa tokko irratti galagalteen daa'imman dabalatee yoo xiqqaate namoonni 25 du'uu fi kurnootaan kan lakkaa'aman achi buuteen isaanii dhabamuu qondaalonni naannoo fi jiraattonni ibsanii jiru. Dooniin kun imaltoota 100 olii fi mi'a hedduu akka feete kan amanamu yoo ta'u, magaalaa Inoongoo keessaa erga baatee booda imala laga Fiimii irratti taasifteen yeroo muraasa booda garagalte. Lakkoofsi namoota du'anii kana caalaa ta'uu akka danda'u yaaddoon jiru dabalaa dhufeera. Balaan mudate kun bara kana naannoo laggeeniin marfamee fi namoonni hedduun geejiba bishaan irraa fayyadaman kan bulchiinsa Maayii Doombee keessatti isa arfaffaa ta'uu isaati. Qondaaltonni Koongoo yeroo baay'ee akka garmalee nama hin feene akeekkachiisuudhaan namoota nageenya geejiba bishaan irraa cabsan adabuuf dhaadataniiru. Haa ta'u malee naannoo fagoo imaltoonni baay'ee irraa dhufan keessatti baay'een isaanii daandii muraasni waan jiruuf jecha geejiba uummataa argachuu hin danda'an. Ji'a onkololeessaa keessa bidiruun fe'umsa guddaa feete tokko baha biyyattiitti liqinfamuun yoo xiqqaate namoonni 78 bishaaniin kan nyaataman yoo ta'u, baatii waxabajjii keessaa ammoo balaa wal fakkaataa naannoo Kinshaasaatti mudateen lubbuu namoota 80 dhabaniiru. Loltoonni Kooriyaa kaabaa Raashiyaaf lolaa jiran du'aa fi madaaf saaxilamaa jiraachuun ibsame. Loltoonni Kooriyaa kaabaa Raashiyaa tumsuun Yukureen waraanaa jiran du'aa fi madaaf saaxilamaa jiraachuu Ameerikaan beeksifte. Raashiyaan bulchiinsa Kursiik to'achuuf loltoota Kooriyaa kaabaa bobbaasuu pireezidaantii Yukureen Volodymyr Zeleniskii tibbana ibsanii turan. Loltoonni kunneen naannichatti miidhaa olaanaa keessummeessaa jiraachuu aanga'aan olaanaa waraana Ameerikaa beeksisaniiru. Aanga'aan waraana Ameerikaa kun hanga loltoota miidhamanii fi odeeffannoo bal'aa ta'e kennuu baatanis loltoonni Kooriyaa kaabaa kunneen waraanicha irratti cimaa ta'anii hin argamne jedhan. Erga loltoonni Kooriyaa kaabaa 10,000 ta'an Raashiyaa tumsuun Yukureen lolaa jiru jedhamee as miidhaan loltoota kanneen irra ga'uu yeroo jalqabaatiif ibsame. Loltoonni Kooriyaa kaabaa harki caalu waraana lafoon lola irratti hirmaachaa jiraachuu ministeerri raayyaa ittisa Ameerikaa fi White House mirkaneessaniiru. Yaaliin ajjeechaa Pooppi Firaansis irratti raawwatamuuf ture tumsa Yuunaayitid Kingidamiin fashalaa'e. Phaaphaasiin mana amantaa Kaatolikii Pooppi Firaansis kitaaba seenaa jireenya isaanii baasuuf jiran keessatti imala gara Iraaqitti taasisan irratti yaalii ajjeechaa karoorfame odeeffannoo basaasa Biriiteen irraa argameen fashalaa'uu eereera. Phaaphaasichi bitootessa bara 2021 Iraaq Baagdaad erga qubatanii sagantaa irratti argamuuf qophaa'aa turan irratti namoota haleellaa boombii raawwachuuf turaniin irratti xiyyeeffatamuu barreessan. Namoonni haleellaa raawwachuuf turan lamaanis butamanii ajjeefamuu isaa gaazexaa Xaaliyaanii Kooriir Deellaa Siirii jedhamu irratti maxxanfameera. Daawwannaan kun yeroo weerara vaayirasii kooroonaa guyyoota 3 kan raawwatame yoo ta'u, Phaaphaasichi yeroo jalqabaaf Iraaq daawwatanii nageenya fooyya'aa kan agarsiise ta'uutu ibsamee ture. Eegaan kabajamtoota hordoftoota caffee miidiyaa oduun guyyaa har'aaf isin biraan ga'uuf qabanne kana fakkaata ture. Hanga xumuraatti nu faana turuu keessaniif galatoomaa jechaa qophiilee caffee miidiyaa afaan waliin turtii gaarii.